Yoo yaa harka fuune ashamaa jalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoowwan guyyaadhaan qaban qabannee isiniif dhiyaannee jirra jalqaba irratti hangafoota oduu. Miseensonni poolisii humna addaa Oromiyaa duraanii diigaman akka deebi'anii ijaaraman dubbachuudhaan erga deebi'anii ijaaramanii immoo rakkoo hamaaf saaxilamu dubbatanii jiru. Rakkoo akkamiitiif saaxilaman kan jedhu waan odeeffannootti jira. Guutuu odeeffannoo keenyaa keessatti kan gurra isin buusnu ta'a. Hojjettoonni mootummaa Oromiyaa godinaalee garaagaraa mindaan nuuf kaffalamaa hin jiru jechuudhaan dubbatan. Godina Gujiiltii waldaaleen albuuda 49 haqamuun namoota 49 hojii malee hambisee namoonni 49 maatii isaanii wajjin rakkoo saaxilamuu dubbatan. Dhimma dantaa Oromoo irratti PP'n har'aa OPDO kaleessaa wajjin tokkummaa jedhan hayyoonni Oromoo. Irra deebiidhaan harka fuune ashamaa jalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo kanaa fi kan biroos qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isinis hamma xumuraa nu faana tura akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina isinis hamma xumuraa nu faana turaan affeerraa keenya. Godina Jimmaa keessatti lafa uummanni jireenya isaa guutuu irra jiraataa ture irraa buqqisuudhaan abbaa qabeenyaa qobsiisaa jiru jedhanii akka namni odeeffannoo kana qoodu jedhutti namni mootummaa kana hin deeggarre biyya kana keessa jiraatu hin qabu jedhanii kaabinoonni godinichaa mari'atanii gadi bahanii nutti himan jedhan. Rakkoon uummata keenyaa waan biraa miti gaafii mirgaa gaafachuudha jedhan. Uummata keenyarraa meeshaa waraanaa hiikanii nafxanyaa garuu hanga funyaanii hidhachiisanii jiru jedham. Uummanni keenya Harargee Sumaalee buqqa'ee Jimmaa keessa jiru rakkoo hamaa keessa jira. Namni waa'ee isaanii hanga ammaatti dubbate hin jiru. Walumaa galatti uummanni Jimmaa fi naannoo ishee jiraatu wanti mootummaa kana irraa fayyadame tokkollee hin jiru. Akka Jimmaatti kan mootummaa kana irraa fayyadame nafxanyaa Jimmaa keessa jirtuu fi faarsee bulaa miidiyaati jedhan. Namni komii hawaasni Jimmaa qabu dubbate kun. Torba abbaa saddeet dachiisan irratti wal dharee wal horee dhufanii boorrii gaditti dhiisanii taankii jalaatiin buqqisanii abbaa qabeenyaatii kennan. Nam tokko namtichi sirna kanaan morme biyya kana keessa jiraachuudhaaf mirga hin qabu jedhaniiti kaabineen jaraadhaa gadi ba'anii mari'atanii nutti himani. Waan biraatii miti. Asiin ilmaan Oromoo irraa mancaa hiikaniitii Amaara Gondarii dhufee qubate aanaan qawwee 450 irraa hiiknaan federaala dhaqanii waraqatatti fidanii eenyurraa hiikaa ennaan hidhannoorraa hiiktanii jedhan. Nafxanyaa hanga funyaaniitti hidhattee jirti. Uummanni keenya Harargee irraa buqqa'ee dhufe waggaa 7 waggaa 8 kunoo barandaa masjiida Raamaa jira hanga ammaadhaa namni millatee ilaale tokkittiin hin jiru. Nafxanyaan immoo funyaaniin nutti dubbachuutti jirti. Funyaaniin Zaakii Obbaa jennaan dhiyoo kana baatii ja'a dura ajjeefte. Saatalaayitiidhaan nama ajjeese hordofaa irraa qabnee finnee fuulduree keessanitti murtii isinii kenninaati obsaan nu eeggadhaa jedhan ijoolleen hiriira baanaan. Amma baadhaa bookeen qabamtee dhuftee murtiin itti kennamte tokko hin jiru. Golgaa kennanii fi numa akka biyya keessaa baatu taasisani. Nun dafqisiisinaa. Nun dafqisiisinaa nun dubbachiisinaa quba laagaa nu keessanii nun dubbachiisinaa warri PPdha. Yaa fi bar mee Asteer Maammoo eessa jirti addaa? Asteer Maammoo OPDO turte miti eessa jirti? Maaliif gadhiifte sirna keessa maaliif biyyi funyaan qabattee sin biraa deemti? Oromoodhaaf hojjettanii isin. Oromoon immoo isa kaminni kan isin hojjettanuuf akka kana kan isin taabdanii hojjetaa jirtanuuf. Oromoon kun kaminni meemi natti maameme. Kaminni kan akka manni irraa diigamee barandaa jiru sana magaalaa Jimmaa hin beektaati yookaan beektu taate. Bara dargii keessa hiyyoomeera Jimmaa jedhaneetiyyi dubbataa turre. Bara wayyaanee keessa Jimmaa hiyyoomeeraa jenne dhugaadha waan bara duraanii argatu waan dhabeef. Bara amma daqiiqaa 5 barandaa tokko dhaabattee kadhataan nama 7 nama 8 daqiiqaa tokko eegdu bare. Namni gurguddaan akkasii jala qabatu takkaa seenaa magaalaa Jimmaa keessatti wanta akkanaa hin jiru. Hiriira galee namni deema namni kaleessaa nama ofitti qabee dachii muree kennee fi qotatee yaafatee ilmatee jiraatu hadha kadhataa ta'eet bar hiriiraan magaalaa keessa yaa'a bar. Silicha chaayinaa fannifame kana biyyi guddattee ta'e nama kadhataa taasisuudhaaf biltiginnummaan. Nama bakka dhawwitee buqqiftee rooba kana keessatti rooba ganna bishaan ittisanii bishaan ol namatti deebisanii galaanni mana keessa garagalee haati ilmaan shanii wajjiniin bakka dhabdu dhabdee fudhattee barandaa namaatti galuudhaaf biltiginnummaan badhaadhummaan kana. Bar seenaa Jimmaa keessatti bar uummanni Jimmaa namatu iyyuu bar bakka biraati bara baasuudhaaf qumceedhaan dhufee irratti VAT bitateetii irratti badhaadha malee uummanni hawaasichi takka hiyyoomee barandaatti galee hin beeku bar. Bar nama maraate bar obboleeyyan 3 nama maraatanii magaalaa Jimmaa keessatti riittoo uffatanii yaa'aa jiran nama meeqaatan beeknaa bar. Kana jechuun maa inni?
sirna kana kan fide funya uritti gadi laal liqimsi bishaaniin sirna kana kan nutti fide hojjetachuun wallaal barbara Haile Sillaasee waggaa 60 dura ummata beelee fideetii jimmaan qubsiisaa ture. Dargiin bara sabaatti ummata Tigree kanaa fi ummata Amaaraa kana fideetii eessa qubsiisaa ture? Jimmaan qubsiisaa ture. Amma jimma mataan isaadhaa bakka dhaqu dhabeeti ilmaaniif maatii dhiisee namni umrii isaa waggaa 75 baqatee bakka kana bu'ee dhabamaa jira. Mindaan hojjettoota mootummaa dabalamee jedhamee hanga ammaa harka hojjettoota waan hin kenneef hojjettoonni mootummaa rakkoo hamaaf saaxilamuu dubbatu. Dhimma kana irratti namni tokko akkas jechuudhaan Jawaariidhaaf ergaa ergee jira. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Imbaatu irraa yeroo ammaa kana godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Imbaatu kan jedhamtu keessatti hojjetaan fayyaa rakkoo mindaa dhabuu irraa kan ka'e jireenya isaatti yaaddoo keessa jira. Mindaan ji'a Onkololeessaa hanga guyyaa 7tti isinii gala jedhamus hanga guyyaa har'aatti harka nuun kenne jedhu. Mindaan galuu dhabuu irraa kan ka'e rakkoo hamaaf saaxilamaa jira. Mindaan keenya hanga ammaatti maaf nu galuu dhabe jennee gaafannu garuu kan nutti qoosuu fi kan rakkoo kennatti soqidda firfeessu malee kan furmaata nuuf laatu hin arganne jedhan. Mindaan isiniif gala jedhamee dubbatamus kan duraanii malee mindaan harka nu ga'e hin jiru jedhan. Mindaan isiniif dabalama jedhame meeti jennee yoo nu gaafannu nu gaafatina jechuudhaan nu doorsisu jedhan. Aanaan kun akka godinichaatti fageenyatti kan argamtu yoo ta'u rakkoo hojjetaa furuuf ta'e itti gaafatamaan waajjira dhimmi ilaaluu hin qabu jedhan. Bulchitoonni aanaas hin deeggaran jedhan. Dhimma naayit deetiillee mindaan duraanii malee kan amma nu gaafatina jechuudhaan akeekkachiisa itti kennaniiru jechuudhaan ogeeyyiin fayyaa kunniin komii Jawaariidhaaf dhiyeessanii jiru. Oduma wal fakkaatuun Gujii Adoolaa Waayyuu irraa jireenya ulfaataa kana keessatti hanga sa'aatii kanatti godina Gujii bulchiinsa magaalaa Adoolaa Waayyuutti mindaan ji'a kana kuufamni fulbaanas akkasuma iskeeliin mindaa haaraas tokkoyyuu nuuf hin kaffalamne jedhan. Kiraa manas kaffaluuf yeroo waan darbeef warri mana nuuf kireessu akka nu jibbaa deemu godhanii jiru. Magaalaa kanatti qabeenya kan qaban kaabinee qofa. Kanaaf akkuma isaaniitti nu ilaalu nutis akkuma isaanii waan quufne itti fakkaata jechuudhaan komii kana Jawaariidhaaf Adoolaa Waayyuu irraa erganii jiru. Oduma wal fakkaatuun godina Jimmaa irraa godina Jimmaa Aanaa Maachootti hanga yoona midhaan ji'a Onkololeessaa akkasuma kuufamni ji'a fulbaanaas nuuf hin kaffalamne jedhan. Hagabuu jirraa warri mana nuti kireesses hanga galgalaatti hin kaffaltan taanaan mana keessaa isin baasna jedhanii nu cinqaa jiru. Maaloo qilleensarraa nuuf oolchii qaamni dhimmi ilaallatu furmaata akka nuuf laatu jechuudhaan komii kana Jawaariidhaaf godina Jimmaa irraa dhiyeessanii jiru. Nutis jabaa jennee jirra. Miseensonni poolisii humna addaa Oromiyaa duraanii rakkoo hamaa keessa jira sagalee nuuf ta'a jechuudhaan iyyaa jiru. Miseensa poolisii humna addaa Oromiyaa duraanii kan ta'e tokko maqaa kiyya nadhahin jechuudhaan akkas jechuudhaan ergaa tokko Jawaariidhaaf ergee jira. Dhaamsa miseensa poolisii humna addaa duraanii irraa Jawwee Adaraa maaloo adaraa koo hin nyaatiin qilleensarra naaf oolchime. Ani miseensa poolisii humna addaa Oromiyaa duraaniiti. Dura humna addaa diigameera nuun jedhanii adda adda nu baasanii turan. Isaan booda immoo bara 2015 erga waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaan Taanzaaniyaa Salaamitti waliif galuu didanii shanee balleessanii boqattuu deebi'aa ijaaramaa jedhanii miseensa baay'ee nu biraa ficcisiisan. Amma immoo ishuma irbaata waraana bilisummaa Oromoo irraa hafteeyyuu BLF yookaan wayyaaneen mootummaa Oromoo diiguuf dhufaa jirti. Deemnee lola nuun jedhaniitu miseensa qopheessanii uffata raayyaa ittisa biyyaa fidanii jiru. Warra nuti biyya namaatti aarsaa hin kafallu jedhe immoo ergama qabdu isin baandaa wajjin jirtu jedhaniitu nama 14 hooggantoota qofa hidhanii jiru. Miseensa baay'eetu hidhamee jira. Kun guutuu Oromiyaa keessatti deemamaa jira. Adaraa sagalee nuuf ta'e walumaa galaan miseensonni hooggansa yaada kana hin fudhanne nama akkasii kutaa waraana 16tti nama 226tu hidhamee jira. Iddoon hunduu akkasuma maqaa kiyya immoo akka hin dubbanne adaraa Jawwee maaloo sagalee nuuf ta'e dhugaa Oromummaan sagalee nuuf ta'e. Dhiigni keenya dhiiga sareetii gadi ta'ee abbummaa dhabnee nama dhuunfaatu olii fi gadi nu raasaa jira jechuudhaan ergaa kana humni addaa Oromiyaa duraanii irraa Jawaariidhaaf ergee jira. Dhimma dantaa uummata Oromoo waliin wal qabatee OPDO kaleessaa biltsiginnaan Oromiyaa har'a OPDO kaleessaa irraa fagoo hin jirtu jedhan hayyoonni yaada isaanii OMN irratti kennan. Hayyoonni yaada isaanii kennaniin kaleessa OPDO'n wayyaanee sodaatee dantaa Oromoo dabarsitee kennaa turte jedhan. Har'as biltsiginnaan Oromiyaa qoqqophii kaleessaa kana keessaa baasuu dadhabdee jedhan. Kaleessa gaafa Jijjigaa naannoo Somaaleetiif ergisa jedhamu magaalaa Dirree Dhawaa dachee Oromoo taate heerri mootummaa naannoo Oromiyaa keessa ta'uu tumuu fi jiraattota magaalattii keessa naannoo 50 Oromoo ta'ee fi Somaalee magaalattii keessatti 13 waliin walqixa bulchaa gaafa jedhamu magaalaa Mooyyalee dachee Oromiyaa taate harka caalaan jiraata magaalattii Oromoo ta'ee fi heerri mootummaa naannoo Oromiyaa keessa ta'uu ishee tumee bakka lamatti daandii gamaa fi gamanatti qoodanii gartokkee mootummaa naannoo Somaalee hanga dhufanii alaabaa dhaabbatu godhamu OPDO'n wayyaanee sodaattee dantaa Oromoo cinaatti dhiiftee hayyee jettee fudhatte jedhan. OPDO'n kaleessaa biltsiginnaa Oromiyaa har'aas qorqalbii kaleessaa sana keessaa har'aas
ammaas akkuma hin baanetti jirti jedhan hayyoon. Mootummaan naannoo Somaalee mooyyalee hanga mi'eessu har'as daangaa Oromiyaa sarbee Oromoo buqqisee gaafa qabatu tarkaanfii wayituu hin fudhanne jedhan. Mootummaan naannoo Somaalee magaalaa mooyyalee kan heera mootummaa ta'uu isheetiin beeku irratti karaa mana maree naannoo Somaaleetiin tumuu seerri baasee gaafa caasaa diriirfatu bilisiginnaan Oromiyaa waan tokko akka hin jenne himan. Kumartii kan ta'aa jiru bulchiinsa bilisiginnaa kan ormi bilisiginnaan Oromiyaa olaantummaa qaba uummanni Oromoo bala gizeedha jedhee uummata Oromootti duulaa jiru jalatti akka ta'e yaadachiisan hayyoonni kun. Gujiitti eeyyamni waldaalee albuudaa oomishaa 49 haqamuun namoota 49 ta'an hojii malee hambisuun komiikaas xalaa abbaa taayitaa misoomaa albuudaa Oromiyaatiin hagayya 16 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreeffameen waldaaleen oomishaa albuudaa irratti sadarkaa imaaxaa fi SSCtiin gurmaa'an hojjechaa jiran heeyyamni isaanii waan haqameef torbee lama keessatti qabeenya isaanii fudhatanii akka bahan ajajaman. Abbaan taayitichaa xalayaa heeyyama waldaalee haquu barreessuun dura yeroo lama koree waldaalee albuudaa waliin marii gaggeessuu himuun hooggantoonni waldaalee maricha irratti himatanii murtii dhumaa irratti waldaaleen hojii dhaabsisee garuu fala marii duraanii ta'us dubbate. Hooggantoonni waldaalee albuudaa BBC'n dubbise waldaaleen albuuda oomisha hojiirraa dhorkaman jireenya hojjetaa fi miseensota isaanii irratti dhiibbaa akka uume yoo himatan itti gaafatamaan misooma albuudaa aanichaa ammoo karaa mootummaatiin deebii argataa jedhanii mootummaa caqasaa jiru jechuun komii jedhame akka hin jirre dubbatu. Amma erga mootummaan xalayaadhaan akka hojii dhaaban ajajee miseensonni waldichaa 217 fi hojjettoonni waldichaa hundi rakkoof saaxilamuu ibsu hooggantoonni waldichaa. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoon guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo kenna biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayib godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti yaada qabattan koomantiidhaan nu barreessaa. Waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.